Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkamiin nagaa keessanii fayyaa keessanii hordoftoota Ashimtuu Be'ooroo. Hadha waan baay'ee tokko namatti tolu isiniif qabannee dhufnee jirra. Cidha yookaan aruuza Oromoo bifa aadaati. Aadaa uffannaa aadaa Oromootii fi sirba aadaa Oromootiin kan qophaa'e jechuudha. Aadaa Oromoo tan baddaa deebisnu kan jedhu jechuudha. Kanaafiyyuu wanta baay'eetu jira jechuudha. Aadaa Oromoo maal akka ta'ee fi sirbi aadaa Oromoo maal akka ta'e hunda kunoo haala kanaan asirraa akka agartan kanatti ni bartan jedheetiin yaada. Akkasuma dammoo waan baay'ee tokko namatti toluu fi nama gammachiisu jechuudha. Ni jaalattan jedheetiin abdii qabaa jechuudha. Kanaafiyyuu warroonni chaanaala keenya kana maamila taatan dammoo sabiskiraabii, sheer, laayik gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Kanaafiyyuu guyyaa hadhaa kana cidha kanaan nuuf bohaaraa isiniin jenna. Yeroo itti aanu barumsa cimaa aappii baay'ee tokko namatti tolu isiniif qabannee dhufna jechuudha waan isin barbaachisu. Kanaafiyyuu guyyaa hadhaa kanaan bohaaraa isiniin jenna. Sagantaa keenya jalqabarraa hamma dhumaan faana turaa sagantaadhaan isin dhiyeessina jechuudha. Aadaa Oromoo hunda gara sagantaa kennaa.
akan jadi akan jadi akan jadi भगवान साथे दिया तो जगह के साथ दिया